eenyu wajjin jirta ati circle of influencing kan keenyu warroota jabaadhu sinjaani moo warroota usiisaa sinjaan warra akka harka si dhawu kana yoo kan dhageessu taate you will fail. Ashama harka fuunee hordoftoota keenya bakka jirtan marattu nagayaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwagaa deebinee dhufne mata duree teenya akkuma yaadattanii viidiyoolee teenya tan dabarte irratti mata duree mul'ata jettu bal'inaan ilaalaa turre viidiyoo dura irratti mul'anni maalii fi akkasumatti viidiyoo lammaffaa irratti seerattiin bulmaata mul'ataa ilaallee jirra. So viidiyoo san ilaaluudhaaf seenaatii gaa descriptiona jalatti liinkii isaatiin ilaalaa. Arranta nagaa mul'ata barbaannu yookaan mul'ata qabnu kana hudaan isaa yookaan gufuuleen mul'ata akka ati mul'ata kan kee bira hin geenye akka ati mul'ata kan kee kana galmaan hin geenye maaltu si daangeessee namni reedduun maaliif duuba mul'ata bira hin geenye namni reedduun mul'ata dhabeetii miti maali rakkinni mul'ata bira akka nuti hin geenye nu godhe kan jedhu bal'inaan waliin ilaallaa turtii gaarii. So hudaan yookaan gufuun mul'ata maal fa'aadha? خضراء وان هوجي هنكبنين يوخان وان تكلم سدي هنتانين تعنيتما أبجاو دانيرو جبو تعنيتما وان هوجين برنجري مالي في مولاني هوجي بربادة ولينجنة تناندورا فيديو ليدا برتخين ستي هوجي أرساس خمالتي سوالينجنة جرا سو تاعيتما برجع يابو خيستو بوني في نبيتاني ميري درجة جوان وجوال جهان شمران وبوني في والجهان بكتا عني تما برا أنا كسين قرو برباد بري هذا كسيتين كبا برا أنا كنن برباد أجي تما هاسو ساتين وخان تاي وان بربادو سن هاسوين برانجو الردون كينيا قاموا ببردو لالي واو جنة ماكينة ببردو لالي واو جنة نموتا بكم سا ببردا بكم سا أجائبا كبانو قولي في أركيني واو جنة well يوني في تيسيتما نموتا already mul'ata isaanii galmaangaan teesseetuma kan xiinxaltu yookaan kan teesseetuma barinni garuu silaa bakka akkasitti kana godhe bargaa waan isin ajaa'ibsiisaa isin himu silaa bakka akkanatti akkas goote haalaan hariifaa bar jettanii teessanii haasootan haasawaan mul'ata biraan geessu teessi abjaa'uudhaan mul'ata biraan geessu teessituma well silaa abaluun kun maallaqaan ganaa naa kenne silaa abaluun tuni bakka akkanaa kana faabrikaa akkanaa kana keessatti na qaxare silaa abaluu akkas naa godhe silaa bar ani dhiisii bar waan nan fidu ittanii teessanii haasawaa yoo kan ooltan taate mul'ata keessan biraan geessu ereedduun namaa mul'ata waan dhabeef osoo hin tahin mul'anni gocha barbaada gochaan dhugoomsina maaliif namni taa'ee abjaa'uudhaaf yookaan taa'ee namni tilmaama dhabee hin jiru namni taa'ee afaan hin beekumsa dhabee hin jiru afaan yoo nama taa'eef akkuma uummanni keenya jedhu nama taa'eef samiin dhihoodha nama ka'ee dalaguuf garuu samiin fagoodha dalaganii bira dhaqan malee taa'anii abjaa'aniif taa'anii haasawaniif ta'aniituma beekaa fakkaataniif yookaan ta'aniituma no you cannot so bakka barbaadde san ga'uu yookaan barbaaddu taate gufuun dura si qunnamu sirraahi gufuun tun maalii teessee haasa'u teesseetuma afaaniin politishaanii ta'u yookaan afaanumaan teessee artistii ta'u yookaan afaanumaan teessee PhD harkaan hin qabatu yookaan teesseetuma abbaa qabeenyaa hin taatu bakka barbaaddu gahuudhaaf usteetuma teessee haasa'u dhiisiti tilmaamadhu takka takkaan karaa hojii hiiki karaa hojii hiikamuu baannan baankiileen isinarraa argitan tun baankiin gurguddoon isin argitan baankiin Oromiyaa hojii gamtaa baankiin Oromiyaa internationalii baankiileen isin akka biyyatti yookaan akka addunyaatti isin beeytan hedduun tun hundinuu kaleessa mul'ata nama tokkooti mul'ata san steeppii takka takkaan har'aan tan akkuma isin beeytanii in billions turnoveriin isaanii amatatti biliyoonotaatti lakkaa'amaa jechuudha. Pointiin itti aanu maali? Well, laziness yookaan nufaa'uu yookaan masluufummas ni jedhama naannawatti hiika adda addaa qabata masluufummaan karaa naannoo Harargeetti beekamaadha. Maal jetti Oromoon ooyiruun masluufaa halaalarraa beeksisti. maaliif ooruunsa miskiina ooruu miskiina ooruu hojiin biran jirre ooruu abbichisaa masluufa bakka sana fiikkate akka gaartii beeksisti so abjuu dhabeen namni abjuu dhabeetii miti kan hin guddatin baay'ee maybe warroonni honestly warroonni hojii hojjetanii idea isaanii hojiirra oolchan siitu irra idea qabata idea bareedduu namni hedduun ni qabdan taatan idea keessan san garuu
teessaniituma akkana godhuudhaaf akkas godhuudha qaba jedhanii haasawurra maal godhuudha qabna sinfinna keenya dhiisne leezinasii keenya dhiisne we are so lazy irreedduun keenya leeziidha waan isin yaaboo meeqa ihulaa sanurraa cufi jette waan ifi kaatee godhuu dandeessu abjuu qabda mul'ata qabda leezinasii avoidii godhuu qabda it cannot namni mul'ata qabu galgalan ja'u sa'a tantee turtee rafuudhaaf willingness ta'uudha qabaata ganama osoonii fi namni hin kaane kaatee mul'ata kan kee kana teessee laaltee waan si barbaachisa karoorratti baafachuudhaaf ready ta'uudha qabda you have to avoid laziness irreedduun namaa by the way ani gaafa ijoollee waan nakas kaasee isinitti hima wel mana keenya dhufaniiti teessummaan kiyyaa fi ni jiranii maatiin dhufaniiti halkan kana ta'anii bar idea abjuu maraatu bakka abjuu ajaa'iba haasawanii ani ijoolleedha like imagining godhan ture gaafa wanni isaan haasawan kun hojiirra oole hangam takka akka waan bareedduu taate then ani ganama karaa mana barnootaatiin deema isaan ni rafan hogguni mana barnoota irraa deebi'e wel sa'a kudha takkattiin dhufa isaan ta'anii afatanii qamootti jira so bakka qamaatitti miti jijjiiramni kadhu fuudhifa mana godha abboleeyyan kiyya language nan fayyadameef ta'anii haasawuudhaan ta'anii harka walii dhahuudhaanii miti namu hogguni fi haasawee beekaa fakkaata namu hogguni fi haasawee smartii fakkaata the difference maker is action the difference maker is what strong hard working ta'uudha qabna we have to avoid laziness lazy taane ifiifuu kaanee qulqullina keenya eeguu dadhabne ifiifuu kaanee waan nyaadnu osoo hin qabne nama waan gurguddoo dalage teenyee komatuun it's shame namoota if jijjiiranii maatii isaanii jijjiiran teessee yoo hamatu taate oromoo waan jette isiniimu kan hamatamu leenca kan hamattu jeedalloodha jette so yoo jeedalloo ta'uun filmaata leenca ta'uunis filmaata leenci nama hojii hojjetu malee nama taa'eetuma oseetuma lazy tahee waan guddoo arkatu tasuma hin jiru namni waan guddoo barbaadu arsaa guddaa kafaluudha barbaada akkuma viidiyoo teenya tan dabartee irratti haasofnee jechuudha pointiin biraa pointiin sadaffaadha sababa heddummeessu bariyaaboo sila aniin tun asin jira seetanii garuu bariyaaboo arraan tananiin dhufa jeetiin barni guys haasawuu dhiisati hojii jalqabaa haasawuu dhiisaa bakka haasawuu xiqqeessaa haasawaan namni badhaafamee hin jiru haasawaan namni tokkoffaa bahee hin jiru qananii sana haasaweetii miti kan tokkoffaa bahe maal godheeti sababa heddummeessatiin remember qananii sana akka hin fiine roobni sadi daangeessaa garuu daangaa san bira dabre qananii sana akka inni tokkoffaan baane treeningii akka inni hin goone ifaan hin jiru akka waan akka hin daleeniif baadiyyarraa dhufe akka hin dubbanne interview akka hin godhamne afaan ingiliffaan beeku wanni isa daangeessu hedduu jira ture haa ta'u garuu sababan heddummeessina sababa keessan ol kaayyadhaati haa hojii jalqaba abjuu qabdanii irratti hojii hojjettan malee tasuma abjuun teessan maal hin taatu lafarratti hin buutuu jechuudha so kan itti aanu pointiin itti aanu maali namoonni ati bira jirtu eenyu namoonni si wajjin jiran eenyu maal jennaani dream stealers jennaan warroota abjuu namaa hatan warroota negatiivii ta'an warroota osii ta'i ati maal beeytama be careful mul'ata kan kee qabda taanan warroota mul'ata kan kee kanaaf yoo danda'an si gumaachan dadhaban garuu afaan isaanii walitti qabuu danda'an bira ooluudha qabda malee nama waan gadii haasa'u namni saahibni sadii tokko kasii gadiiti wajii yoo kaoltu taate hojii sii gadii qofa daleeyda takka lammaffaa kasii walqixaati beekomsi keessa walqixa abjuun teessa walqixaati waan takka irraan barattu sadaffaa kasii olii waan gurguddoo yaadu so saahibni kan kee ati mul'atan qaba jettee lafaa kaate taana dura saahiboota kan kee maal godhuudha qabda you have to cut them mummuruudha qabda karam deemuu qabda karoota right people right friends warra jennuuntu jira warroota mul'ata kan keessaniif maal ta'uu danda'an gumaacha ta'uu danda'an warroota mul'ata kan keessaniif maal ta'uu danda'an warroota mul'ata kan keessaniif bu'aa ta'uu danda'an ba'aa osoo hin ta'in bu'aa ta'uu danda'anii wajjin ooluu qabda otherwise warroota gufuu tantees namaatu gufuu sitti tahaa jechuudha akkati mul'ata kan kee badan geenya pointiin itti aantu wanti xiqqoodhan abjuu kan kee hin gurgurin daabboo xixiqqashoodhan abjuu kan kee guddoo hin gurgurin mul'anni kan kee guddaan guddaadha mul'ata kan kee guddaa san har'aan tana namni karaa dheeraa deemuudhaaf manaa bahe osoonii fi bakka deemu san hin gahin nyaata xixiqqa karaatti harkateedhaaf bakka deemu san hin hafu miti maaliif tilmaamni isaa guddaa waan ta'eef tilmaama kan kee guddaa san bira wanni gufuu namatti ta'a yeroo hedduu comfort zone waan jennuun yookaan daabboon xixiqqashoon yookaan recognition xixiqqashaan yookaan achievementiin xixiqqashoon mul'ata kan keetirraa akkasiin hambisna obboleessa kee well ati fakkeenyaaf barnoota namoota ati bira jirtu irraa barnoota qabaa miti it's okay irra dabaladhu warroota si gadi ilaalin warroota si olii ilaali
hogguma hundaa'u so daabboo xixiqqoodhan yookaan rikogniishina xixiqqaadhan beekamtii xixiqqoodhan achievmentii xixiqqoodhan ifin guddisiinaa waan takka illee hojjenne hin jalqabne wiliidhaati ijoolleedha umriin tantee ganaadha achievmentiin tantee ganaa makiinaa xiqqoodhaan mana tokkoon yookaan makiinaa takkaan yookaan gocha xixiqqaa tokkoon namni harka sii dheef mul'anni kan keetii mul'anni kan keessaan ol taanaan ka'ii fiigati. Ummata siif aarsu yookaan warra harka sii dha'u kana yoo kan dhageessu taate you will fail. Kuni gufuu takkaa jechuudha. The last but not the least. Barmaatiilee nuti keessa dhufnee fi aadaalee nu barbaachisne jechuun aadaa babbareedduu kunuunsuu qabna. Aadaa immoo tuni lakkii reedduun keenya waan hojjechuu dandeenyu irratti yoo osoo hin hojjetin kadhufnu taate excuse dhiyeessina bareeffannee lakki bar aadaan teenya nuuf hin hayyamtu amantatti sababa kennachuu no way guys. Kan si uume waan si uumeef ni beeka waliin jennee jirra so aadaalee sin barbaachisne aadaa hojii tantee dura dhaabbattu aadaa guddina kan kee teknooloojii dura dhaabbattu aadaa information haaraa dura dhaabbattu aadaa ammayyummaa dura dhaabbattu hin qabu so aadaa hin sababsatinaa amantaa hin sababsatinaa amantaan hin dalaginaa jettu amantaan rafi jettu amantaan boo'essa dheenaa miti biddeena takkaa ol hin nyaannu jettu hin jirtu. Amantaan sababsatinaa. So kanneen waan ittiin masluufummaa tantee ittiin kabar godhatu ta'uu hin qabu. Jabaannee dalaguudha qabna, yeroo teenyatti fayyadamuudha qabna, beekumsa qabnutti fayyadamuudha qabna, risoorsii qabnutti fayyadamuudha qabna. So pooyintiilee tan akka gaariitti yoo kan sirra jiraatu of course irra hedduun siin bira ni jirti. Irra hedduun keenya ni qabna. Irra hedduun keenya abjuu teenya bira akka hin geenye pooyintiilee tanaatu nu godha. Nimbe khawaroota kitaaba jalqabee dhiise sababa masluufummatti nimbe khawaroota dalagaa adda addaa jalqabuudhaaf tattaaffii godhuun hanqattee yookaan ciminaan itti fufuu dadhabdanii warroonni pooyintii barbaadan hin fidatin warroonni riizaltii barbaadan hin fidin sababni isaa sababa kanneen waan ta'aniif sababa kanneen as much as possible dhiifnee mul'ata keenya biraaf gahuudhaaf waan nu barbaachisa hundaa'uu kafaluudha qabnan isin hin jaa eegaa sagantaan teenya tanarraa tana fakkaatti. Programa keenya kana channel keenya kana like godhuudhaan akkasumatti share godhuudhaan subscribe godhuudhaan walii haa dabarsinuun isin jaa naaf jiraadhaa horaa bulaa.